Galatoma arra asitti waan naaf hirtanii fi ogeessa fayyaatanii internal medicine hojjedha. Hojiin koo tajaajila fayyaati. Asitti waa'ee dhibee koronaa kana kan dubbadduuf waan naaf hirtanii fi baay'ee galatoomaa isiniin jedha. Anis egaa waan beekurraa isiniif hiruufin as jira jechuudha. Galatoomaa. Amantiin waan gargaare egaa achirratti waa'ee koronaa kana akkuma beektanii dhibeen kuni dhibee amma biyya goolaa jirudha. Biyya lafaa kana waliin ga'ee rakkina guddaa kan uumaa jirudha. Kanaaf gabaabaadhumatti waan dubbachuuf deemu koronaan kun maal akka ta'e akkamittiin akka daddarbu mallattoo maalii akka qabu akkasumas immoo dhibee kana ofirraa ittisuudhaaf maal gochuu qabnaa kan jedhu jechuudha. Informationii baay'ee odeeffannoo baay'eetu jira. Kanaaf informationiin ala jiru kun hundumtuu immoo sirrii ta'uu malu dhiisuu danda'a waan ta'eef waan qulqullaa waan an beekurraa isinii qooda. Akkuma asirraatti argitanii koronaan kun bifisaa waan gaarii fakkaata, bareedaa fakkaata garuu dhibeensaa dhibee jabaa namatti fiduu danda'a. Haa ta'u immoo waa'ee dhibee kanaa sirriitti beekuudhaa fi hubannaa nu barbaachisaa. Amma beeknu tokko beekna garuu immoo dhibeen kun haaraa waan ta'eef waan beeknu guyyaa guyyaatti dabalaa deemna jechuudha. Kanaaf walumaa galatti waa'ee koronaa kanatu hin dubbatin dura jarmiimti kun jechuun maal jechuudha? Jarmiin maaliin? Jarmiin akkuma beektanii waan adda addaa ijaan kan hin argamne haa ta'u immoo dhibee kan namatti fidanii rakkina namatti fiduu kan danda'an jechuudha. Wanti kun egaa gosa baay'ee qabu, gosa afur qabu. Afran keessaati baakteeriyaan jira, vaayirasiin jira, fungal infection warri jennu jira. Akkasumas immoo busaafaa kan fidan pirootozoaa kan jedhamu. Kanaaf egaa isaan kana keessaati vaayirasiin jarmii tokko jechuudha. Jarmiin kun egaa jarmiin koronaa kun waan jarmii tokkicha qofaa miti jechuudha. Gruppiidha. Koronaa vaayirasii guddaa jennu gruppii vaayirasii baay'ee keessaa koronaan tokko. Koronaan immoo tokkicha qofa osoo hin taane gosa baay'ee qabaa jechuudha. Amma kan dubbachaa jirru egaa koronaa vaayirus kan biyya chaayinaatti jalqabe kana waa'ee isaa haasa'aa jirra jechuudha. Koronaan kun maqaan isaa jalqabuma yeroo jalqabee akkuma argitanii vaayirasichi piikcharii isaa irratti akka argitan geengoo wayitii kan jalqabame biyya chaayinaatti Wuhan province kan jedhamu akkuma beektanii MERS vaayirus SARS kan jedhamu yeroo baay'ee biyya goolaa turanii amma immoo biyya chaayinaa keessatti koronaa SARS COVID-2 kan jedhamu bineensa keessa naanna'aa ture gara namaatti faca'uudhaan dhibee koronaa vaayirus diziis 19 kan jedhamu namatti fida jechuudha. Kanaaf egaa ammoo dhibee haasaa jirru koronaa vaayirus diziis 19 vaayirasii haasofnu immoo SARS COVID-2 kan jedhamu jechuudha. Akkuma isin beektan egaa chaayinaa keessatti akka jalqabee isaa akka jalqabee informationii qabdu dhibeen namatti fidu dhibee qaama hafuuraa namatti fida respiratory illness. Yeroo baay'ee utaalloo yeroo nu qabu yeroo gabaabaa nu qabaa hin fayyinaa namni baay'een rakkina argatu garuu namoonni tokko tokko dhibee keessumaa dhibee sombaafaa kaleefaa onneefaa warri qaban immoo dhibeen kun itti jabaachuu danda'a jechuudha. Kanaaf vaayirasiin kun ababalatu iyyuu malee dhibeen namatti fidu dhibbaa dhibbatti nama ajjeesu. Dhibba keessaa 80 akkuma utaalloo sakaanii namatti daddarbaa isa booda fayyuu danda'ama jechuudha. Garuu dhibeen kun namoota yartuu irratti jabaatee dhibee guddaatti fiduu danda'a jechuudha. Vaayirasii dhibamuu jalqaban jechuudha. Namoonni developii gochuu dhibee sombaa developii gochuu jalqaban isa booda jarri kun maaliif akka kana kilaaster ta'anii akkamittiin dhibeen kun babal'ate jedhu qormaata booda warri chaayinaa kan isin dhibba yeroo sana torban lama gidduutti vaayirasiin kun maal akka ta'e addaan baasanii jiin siikwensii godhanii SARS COVID-2 kan jedhamu vaayirasii ta'uusaa vaayirasiin kun immoo haaraa ta'uusaa isa duraaniirra koronaa vaayirasii jirurraa gosa baay'ee jira jenneera haaraa ta'uusaa isa booda immoo Wuhan sanatti yaadattu yoo ta'e laakdaawunii godhanii akka uummatni wal keessa hin deemne godhanii turanii akka dhibeen kun hin babal'anneef. Kanaaf egaa salphaadhumatti wiizin Disembar 31 akkas ture kan inni beekamuu jalqabe amma ilaaltanii yoo ta'e biyya lafaa hundumaa waliin ga'ee jira jechuudha. Mallattoo isaa already beektu
qofaanuma namatti fidaa, nama xiffachiisaa, nama qufaasisaa, hafuura nama kutaa, ho'iinsa qaamaa namaa dabalaa kana. Garuu immoo namoota murtaa'e immoo rakkina guddaatti fiduu danda'a jechuudha. Kan akka fakkeenyaaf dhibee sombaa, nimooniyaa fiduu danda'a. Keessumaa kan nama sodaachisu adult respiratory distress syndrome waan jedhamutu jira. Inni kun maal inni somba namaa dhibbaa dhibbatti somba namaa jiru qaama fakkeenyaa asirraa akka argitanitti sombi namaa normaaliin X-rayin kana fakkaata jechuudha. Inni itti aanu nimooniyaa namatti fidaa, idduma tokko qofatti infekshinii namatti fidaa. Akkuma fakkeenyaa namni tokko nimooniyaa godhatee infekshinii nimooniyaa michii sombaa yeroo jennu sombi idduma sana. Inni kaan qilleensa argachuu danda'a jechuudha. Namni kun tarii qoricha fudhatee fayyuu danda'a. Garuu immoo saayidii sattaanu yoo ilaalle nimooniyaa qofa otoo hin taane sombi namaa akkuma jirutti jiluu ala ta'uu danda'a jechuudha. Yeroo kana kan namni hafuura baafachuu hin danda'u. Kanaaf hospitaala ciisee maashinii hafuura nama baafachiisu ventileetariirra yeroo baay'ee turuu danda'u ICU keessatti jechuudha. Adult respiratory distress syndrome kun dhibee jabaadha. Kun maaliifan kana dubbachuu barbaade namooti dhibee sombaa qaban, dhibee kalee qaban, dhibee daayibiitii akkuma sukkaaraa namooti qaban dhibee kanaan yoo dhibamani tarii rakkina kanatti fiduu danda'a waan ta'eef subset of the community akka gaariitti irratti dhibeen kun utuu hin babal'atin akka namni dafee dhibee kana ofirraa ittisu keessumaa namoota vulnerable ta'anii namoota umuriidhaan deemanii namoota dhibee adda addaa qaban kan akka dhibeen kun akka isaan hin arganne jechuudha. Chaansiin isaanii rakkina guddaatti argu. Kana jechuun maal jechuudha? Fakkeenyaaf hospitaala keessa intensive care unit murtaa'aatu jira. ICU keessa nama kana ciibsuu hin danda'amu. Overwhelming godha. Xaaliyaanii keessa yoo fudhatanii ilaaltan hakiimota jiran baay'ee yaadda'aniiru. Maaliif lafi nama ciibsanuu hin jiru jechuudha. Nama baay'ina kana keessa namni murtaa'e persentiin 10 illee yoo rakkina kana godhate lafatti nama kana yaadan hin jiru jechuudha. Itoophiyaatti immoo fudhannee ilaalle immoo dubbiin isaayyuu waan nama yaaddessu ta'a jechuudha. Kanaaf egaa kooroonaa vaayirasiin kun immoo maaliin daddarbaa kan jedhu akkuma daballee dubbachuudhaan akka namaa fi hubannoo kan attentionii isiniif kenna malee warra dhibeettu yeroo namni qofa'u qofaa namaa keessa vaayirasiin kun jira. Vaayirasiin kun yeroo faca'u vaayirasiin kun al tokkicha waggaa qofaanuu gara dropleetii xixinnoo gara 20 oliiti kan nama keessaa ba'u. Kun immoo fuula namaarra qubataa, fuula namaa, ija namaa, afaan namaa, funyaan namaarra waan qubatuuf maal ta'a jechuudha dhibeen suni vaayirasiin kun akka deemee salphaatti nama infekshinii namatti fiduu danda'a jechuudha. Harka keenya fakkeenyaaf yeroo qofaanu weerra bu'aa harkaan qabna, funyaan keenya, afaan keenya, ija keenya qabna, tiizoon jedhan ija lamaan, funyaan, afaan. Kanaaf salphaatti facaasuu dandeenya jechuudha. Kanaaf egaa harka dhiqachuun barbaachisaa akka ta'e asirratti hin argina. Akkuma sila dubbadde yeroo namni dhibee kana ofirraa ittisuudhaaf tokkoffaa informationii gaa qulqullaa'aa ta'e qabaachuu. Inni lammataa immoo yeroo namni tokko qofa'u qofaasaa sana haguuguu barbaachisa jechuudha. Kana jechuun yeroo namni qofa'u tishuudhaan yookaan ciqilee ofirratti qofa'uudhaan akkasitti jechuudha. Qofaan kun akka namaatti hin facaane barbaachisaadha jechuudha. Kan jedhu isinuma yaadachiisuudhaaf malee already waan beektanidha. Harka dhiqachuudha. Harka dhiqachuu yeroo hundumaa harka dhiqachuun baay'ee barbaachisaadha. Harka immoo yeroo dhiqannu ariitiidhumaan dhiqannee bishaanitti dhiisnatu hin taane sekondii 20 fi akka gaariitti saamunaadhaan harka keenya dhiqachuu qabna jechuudha. Inni kaan akkuma sila dubbadhee yeroo qofaanu qofaa keenya haguuguudha. Actually slaayidii isa taanutti hin argitu. Namni yeroo qofa'u qilleensa qofa'ee qilleensa sanarraa vaayirasiin suni amma sa'aatii 3 faana qilleensarra turuu danda'a. Yoo mukarra qubate immoo mukarra yoo qubate gara meebii amma sa'aatii 6tti isa booda guyyaa 2-3 turuu danda'a jechuudha iddoo tokkotti. Kanaaf harka keenya yeroo hundumaa dhiqachuun nama qabuu dhiisuun ciqilee irratti qofa'uun barbaachisaa akka ta'e asirraa hubanna. Nagaa gaafachuun fakkeenyaaf yeroo baay'ee nama yeroo arginu walitti marminaa, wal dhungannaa, waliin jaalala walitti agarsiifna. Haa ta'u immoo garuu nama tokko addaan harkaan qabuun rakkisaa akka ta'e beekamee jira. Kanaaf harka dhiqachuun barbaachisaadha. Nama hundumaa immoo harka dhiqannee qabuudhaaf yeroo argannu waan ta'eef amma danda'ametti ciqileedhaan wal dubbisuu nagaa ciqilee jedha asirratti.
akka waan kun baay'ee akka seriously nama uummatii akka irratti hubatuun barbaada. Akkuma isin beektanii biyya lafaa olii guutee jira. December dhuma irratti kan jalqabe COVID-19 maaliif 2019 waan ta'eef 19 sanatti maxxansanii ilaaltanii itti yoo ta'e Itoophiyaallee ga'ee jira amma jechuudha. Kanaaf egaa dhibeen isaa already ICU kan nama ciibsu kan nama rakkisu waan ta'eef akkuma isin beektanii baay'ina namaa keessaa namni murtaa'e yoo dhibee jabaan irra ga'e rakkina guddaa waan namarra ga'uu danda'uu fi amma danda'ametti dhibeen kun utuu nama bira hin ga'in dafnee ittisuu qabna jechuudha. Gorsi guddaan isiniif kennuu barbaadu information qabaachuu, odeeffannoo dhugaa qabaachuu. Yeroo siyanan yaadattu yoo ta'e feesbuukii, intarneetii baay'ee hundumtuu waan barbaade barreessaa waan namni barreessu hundumtuu dhugaa ta'uu dhiisuu danda'a waan ta'eef odeeffannoo qulqullaa'aa ta'e qabaachuun barbaachisaadha. Odeeffannoo qulqullaa'aa eessaa argannaa kan akka CDC, kan akka Minnesota Department of Health ogeessa fayyaa irraa argachuu dandeenya jechuudha. Inni kan biraa imala gochuu vakeeshina deemuu fakkeenyaaf namooti keenya umuriidhaan deeman yookaan dhibee adda addaa qabani utuu vakeeshina yookaan lafa dheeraaf deemuu dhiisanii gaariidha. Kanaaf hamma danda'ametti naannoma akka turanii mana akka turanii kiraawudii baay'ee lafa namitti baay'atu dhaquu dhiisuu fakkeenyaaf garuma fuulduraatti illee dhibeen kun babal'achaa dhufa taanaan kadhannaas haa ta'uu waan adda addaa kan goonu onlaayinii gochuu dandeenya yoo ta'e nama walitti interakshinii waan salphisu maaliif balaan kun darbuun isaan oolu garuu bakka hin babal'annee fi amma danda'ame gochuun barbaachisaadha. Kan biraa nama dhibee kana qabu yoo jiraate dhibee kan biraa rakkina guddaa kan fakkaate kan hin argu maalinni namooti baay'een qufaa qaban hundumtuu koronaa miti. Utaalloo ta'uu danda'a, influenza ta'uu danda'a fakkeenyaaf influenzaan nama baay'ee kan fixu amma influenzaadha biyya kanatti. Kanaaf koronaa namni qofee hundumtuu namatti uffate hundumtuu koronaa qaba jechuu miti. Garuu namooti koronaa vaayirasii qabaachuu malanii namoota naannoo dhibeen kun babal'achaa jirutti himalanii turanii yookaan immoo babal'atee baay'ee koominiitii keenya keessatti babal'atee jira yoo ta'e kontaaktii yoo kan qabnu ta'e salphaatti darbuu danda'a. Kanis baay'ee vaayirasa kana adda godhu tokko tokkotti baay'ee utaalee darba waan ta'eef. Kanaaf dhibeen kun talaallii hin qabu, kittibaatii yookaan talaallii hin qabu, vaaksineeshinii hin qabu, qoricha hin qabu. Akkuma vaayirasii isa kaanii vaayirasiin yeroo baay'ee antibaayootikii akka baakteeriyaa miti. Akkuma isinitti hime vaayirasiin kun qaama namaa keessa seenaa, seelii keessa seenaa, seelii sanarraa fudhatee ofuma isaanii seelaa maashinarii sana itti gargaaramee ofiisaa baay'isaa. Kanaaf yeroo baay'ee qaamuma keenyatu ofirraa ittisee immuunitiidhaan ofirraatii faccisa malee qoricha hin qabu jechuudha. Kanaaf yeroo qoricha hojjechuudhaaf yeroo barbaachisaa, talaalliidhaaf yeroo barbaachisaa kanaaf hin jiru jechuudha. Kan biraa immoo kan keessumaa stress godhee dubbachuu barbaadu namni baay'een yeroo dhibeen kun babal'atee biyya lafaa ol guutee golfaa ta'e yeroo inni jiru namni hundumtuu yaadda'uun isaa nafu garuu baay'ee yaadda'uun paanikii gochuun isin barbaachisu. Maaliifan kana jedhaa namni 100 yoo miidhame dhibee kana qabate namni 80 akkuma utaalloo xinnoo qabeetu fayya jechuudha. Isaan kana keessaa nama 20% rakkina jabaatti fiduu danda'a. Kan akka pneumonia, ARDS, ICU kan ciibsuu danda'u jechuudha. Isaanuma sana keessaa immoo namooti umuriin isaanii baay'ee deemee 60 ol kan ta'e dhibee sombaa, dhibee kalee, dhibee onnee warri qaban immoo dhibee jajjabaatti fiduu danda'a jechuudha. Kanaaf egaa amma jara kana baraaruudhaa fi amma danda'ametti waan nuti gochuu mallu hundumaa gochuu barbaachisaadha jechuudha. Yoo danda'ame akkasumatti nagaa ol gaafachuu akkam jettu nagaa jedhanii yookaan haa jechuu malee walitti bu'uun kun iyyuu barbaachisaa miti. Garuu immoo akka aadaa keenya ta'ee namni walitti siqaa walitti dhufaa akka sanaanii fuula keenya yoo qabuu baanne homaa miti jechuudha. Amma deema nageenyaa irra keenya dhiqannutti. Yeroo baay'ee maal jedhu fuula keessanirraa harka keessan eegaa jedhu. Kun ammoo baay'ee piraaktikaalii natti hin fakkaatu. Fuula keenya hin qabin oolla hin qabna fuula keenya yeroo baay'ee akkuma malaanitti ta'e. Garuu immoo fuula keenya harka keenya dhiqannee yoo qabne homaa miti. Sunillee akkuma kanatti natti fakkaata. Baay'ee galatoomaa waaqayyo isin haa eebbisu.